Harka fuudhee daawwattoota keenya kabajamoo kan biyya keessaa fi biyya alaa teettanii qophii tana daawwataa jirtan kun mil'oo tibbanaatiin. Mil'oo har'aatiin qeeqaa fi xiinxala miidiyaaleen alaa siyaasaa xaxamaa bulchaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali irratti taasisan mil'annaam. The Economics hamma Foreign Policy team, The Guardian hamma Reuters team, BBC hamma Al Jazeera team, The African Report hamma Daily News team, Rafama siyasa Ethiopia xiinxaluun hawaasa idil addunyaa dubbisiisaniiti jiru. Barruu isaanii keessa The African Report Ethiopian diigamamoo ijaaramaa jirti mata duree jedhu jalatti The Economics ammoo mootummaan Ethiopia beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira mata duree jedhuun barruu dheeraa hawaasa idil addunyaatiin jabaa jedhaniiti jiru. Qophiin mil'uu tibbanaa ammoo barruu isaanii mil'atteeti jirti. Ani Israa'el sabaaf gama ogummaa sursagaatiin Abdii Jamaaltu nafaana jira. Mil'uu wajjin turtii gaarii. Gaazexaan The Africa Report jedhamu qeeqa jajjabaa bulchiinsa Itoophiyaa kan Abiy Ahmad Aliitiin durfamu irratti mata duree garaagaraatiin barreesse. Ammas barreessaati jira. Itoophiyaan diigamamoo ijaaramaa jirti. The African Report. The African Report barruu isaa yoo jalqabu maqaa duula seeraa kabachiisuu jedhuun mootummaan federaalaa waraana Tigraay irratti taasisaa jiruun rakkoo hamtuu keessa seenee jira jedhe. Yeroof Abiy Ahmadii fi leellistoonni isaa waan mo'atan fakkaatanis egereen Itoophiyaa garuu shakkii guddaa keessa galee jira. Jalqaba baatii sadaasaa yeroo xiyyeeffannaan addunyaa filannoo Ameerikaa irra turetti bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad Ali addi bilisa baasaa uummata Tigraay kaampiiwwan waraanaa Tigraay keessa jiran haleelee jechuun lola labsuu isaa dubbate jedham. The African Report yoo barruu isaa hawaasa idil addunyaa dubbiseessu. Lolli kun duula seera kabachiisuutiin yeroo gabaabaa keessatti ergama isaa xumuree dhaabbata jedhameeti ture. Haa ta'u malee lola kanaan lubbuun namaa tilmaamuuf rakkisaa ta'e badee jira. Baqattoonni kuma kurnootaan lakkaa'aman gara biyya ollaa Suudaanitti baqatanii jiru. Milishoonni Amaaraa lammiilee nagaa irratti miidhaa guddaa geessanii jiru jechuun barruu isaa siyaasaa bulchiinsa Abiy Ahmad irratti xiyyeeffate hordoftoota isaa dhaqqabsiise. The African Report Abiy Ahmad kan lolicha injifadhee jira jedhee dhuma ji'a sadaasaa bara 2020 labsus lolli itti fufee haalli hammaachaa adeemutu qabatamatti mul'ata jedhe. Qophiin waraanaa gama TPLF fi mootummaa federaalaatiin taasifamaa ture lolli kun hammaataa tahuu akka danda'uu fi biyyattiin waraana dheeraa waliinii keessa galchee dhumarratti diiguu akka malu durumaayyuu tilmaamamaa ture jedhe. Gaafii jedham itti fufuun The African Report Itoophiyaan akkamittiin rakkoo siyaasaa humna waraanaatiin furutti deebi'uu dandeesse yookaan immoo seenuu dandeesse jedhee gaafate. Gaafii kanaaf ammoo rakkoo ce'umsa hoogganuu mismanaging transition jechuun deebise. Absoofim diddaa ummata guutuu Itoophiyaa addatti ammoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemaa turen sirnicha raasuudhaan biyyattiin diigamuuf qarqara geessee turte. Kunis haaromsa siyaasaa yookaan warraaqsi waliigalaa biyyattii keessatti dirqama tahuu argisiise jedham. The African Report waa'ee warraaqsa waggoota darbanii dubbistoota isaa yoo yaadachiisu. Biyyattii diigama irraa oolchuu fi ce'umsa gara dimokiraasii taasifamu milkeessuuf paartiin biyya bulchaa ture adda dimokiraasaa warraaqsi ummatoota Itoophiyaa gaafama fudhatee akka hoogganu jedhame. Akka kanaanis adda dimokiraasaa warraaqsi ummatoota Itoophiyaa keessaa ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee namoonni fuula haaraa muraasni fuulduratti bahan jedham. Ta'us haalichi dabballootuma sirnicha keessatti beekaman sana uffata haaraa itti uwwisuun teessoo haaraa irra kaa'uudhaan wal fakkaata ture jedham. Haala injifannoo ummataa deebisee adda dimokiraasiin warraaqsa ummatoota Itoophiyaa itti saame yoo dubbistoota isaatiin jabaa jedhuun The African Report.
Sababan haaromsi keessoo mootummaa kun filatamee tureefis yeroo sanatti caasaati kam waraanaa fi bakkoonni murteessoon furtuutaan hundim harka TPLF waan turaniif haalichi hammaatee gara wal fixiinsa guddaatti ceem biyyattii facaasuu danda'a kan jedhu irraa ture jedhama. Yaada haaromsa siyaasaa keessoo sirnichaa irraa eegaluun suutaan gara ce'umsa dimokraataa taasisna jechuun hooggantoota diddaa uummataa qindeessaa turan keessaa kanneen akka Jawaar Mohammad fa'aa itti amananii humna guutuudhaan deeggaraa turanis jedhee ibseera. The African Report jechuudha. Bifa kanaan jalqaba bara 2018tti yeroo Abiy Ahmad aangoo dura taa'ummaa adda waa'ee fi muummicha ministeeraa qabatu abdiin uumamee ture. Tarkaanfiiwwan siyaasaa onnachiisoo ta'anis dirree dimokiraasii bal'isuu fi biyyattis gara dimokiraasii geessan jedhamanii leellifamanii fudhatamanii turan jechuun miira yeroo san ture ibse. Haa ta'u malee haaromsi eegalame humnoota Tigraay karaa siyaasaa nageenyaa fi diinagdeetiin caasaa haaraa keessatti hin hirmaachisne. Kunis humnoota Tigraay biratti mufannaa uumee wal shakkiin mootummaa federaalaa fi TPLF guddataa dhufuun gara waraanaatti geessuu danda'e jechuun ce'umsi Itoophiyaa hoogganamuu dadhabuu isaa dubbistoota isaa kan dubbisiise The African Report wal shakkiin mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Abiy Ahmad kun sababoota gurguddaa lama irraa madda jedhe. Inni jalqaba aangoo fi ilaalcha siyaasaa yookaan ideoloojiidha. Abiy Ahmad fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay yaadaa fi ilaalcha kamiin biyya bulchinaa fi egeree biyyattii irratti mul'ata siyaasaa garaagaraa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e dorgommiin aangoo isaan jidduutti dhalate jechuun garaagarummaa ilaalcha siyaasaa garee Abiy Ahmad kan sirna leexaa leellisuu fi TPLF kan federaalizimii afaanii leellisuu jidduutti ture ibse. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay dhaaba siyaasaa uummata xiqqaa ta'e keessaa bahee bara 1991 eega aangoo qabatee eegalee tumsa dhaabota afuriin adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa keessatti olaantummaan Itoophiyaa bulchaa turedhas jedhe. Egaa sochiin haaromsaa bara 2018 eegalee garuu qoodni isaa xiqqaachaa dhufe. Kunis gara mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin hoogganamu tuffachuu murtoo fi ejjennoo kophaa fudhachuu waldiddaa fi duula wal irratti oofutti geesse jedha The African Report raafama siyaasaa Itoophiyaa yoo barreessu. Hunda caalaa ammoo filannoo sadarkaa naannootti taasisuu fi humni federaalistii dhugaa ana jechuu TPLF Abiy Ahmad Ali aangoo mootummaa federaalaa na harkaa butuu danda'a yaaddoo jedhu keessa buuse jedhe. Abiy Ahmad ammoo nama yeroo dheeraaf abjuu mootii tahuu qabuu fi abjuu isaa kanas raaga haati isaa isaaf himteef akka eegale dubbataati ture. Kanaaf Abiy Ahmad humna aangoo isaatti dhufu kamiyyuu balleessuuf qophiidha. Fedhiin aangoo dheereffachuu TPLF fi abjuun mootii tahuu Abiy Ahmad walitti bu'ee ibiddi gidduu isaaniitti uumamuun waanuma eeggamuudha jechuun abdiin dimokiraasii uummata Itoophiyaa TPLF fi bilisiqinnaa jidduutti dukkanaa'uu isaa ibse. Garaagarummaan lammaffaan TPLF fi Abiy Ahmad jidduutti dhalate Itoophiyaaf mootummaa gosa akkamiitu ijaaramuu qaba kan jedhudha. Mootummaa gosa kamiitu ijaaramuu qaba yaada jedhu kanarratti humnoota siyaasaa gurguddaa lamatu biyyattii keessa jira kan jedhu barruun nama Ahmad Hassan jedhamuun barreeffamte tun inni jalqaba humnoota tokkummaa Itoophiyaa guddittii deebisna jedhanidha jedhe. Gareen kun baay'inaan finxaaleeyyii fi leellistoota sirna nafxanyaa yoo ta'an jalqabbii sirna federaalizimii yeroo ammaa kana hadheeffatanii mormuun ni jibbuseem. Maddi rakkoo yeroo ammaa biyyattii raasaa jiru sirna federaalizimii sabdaneessaa kana waan ta'eef sirnichi hundirraa buqqee sirna mootummaa leexaa yookaan unitary systemiidhaan bakka bu'uu qaba jedhu. Yaanni jara kana caaseffama mootummoota darbanii jechuun sirna Dargii fi mootii Haile Sillaasee kan leellisu yoo ta'u sirni federaalizimii eegalame kun Itoophiyaa ni bittanneessa waan ta'eef diigamee sirni baaqee ijaaramuudhaan qofa tokkummaan biyyaa teeksuun danda'ama jedhu jedhama. Keessattuu jedha The African Report Abiy Ahmad eega deeggarsa Oromoo irraa dhabee asitti garee kana keessa lixuudhaan faaruu Itoophiyaa guddittii deebisuu Make Ethiopian Great Again jedhu kana
faarsotti ka'ee siyaasaa xaxamaa Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee gurra dubbiftoota isaa buuse. Abiyyi Ahmad Aliitiif Itoophiyaa guddittii jechuun mormaa fi morkataa tokko malee biyya sirna nugusummaa isaa fudhattee abjuu aangoo isaa dhugoomsite yoo taatu, sabaa fi sablammoota garuu biyya sirna kaleessaa seenaa, aadaa, afaanii fi duudhaa Amaaraa irratti ijaaramte jechuudha. Kanaaf gareen Itoophiyaa guddittii leellisu kun TPLF balleessuu qofa osoo hin taane sirni inni ijaare federaalizimii sabdaneessaa fi heerri mootummaa amma hojii irra jiru waliin diigamu malee tokkummaa fi tasgabbiin biyyattii keessatti dhufuu hin danda'u jedhu jechuun ibsa. Inni lammaffaan ammoo leellistoota federaalizimii dhugaa Make Ethiopian Real Federal State Campi kan jedhudha. Akka The African Report barreessetti jechuudha. Gareen siyaasaa kun warra Itoophiyaan federalizimii dhugaa yookaan federalizimii sabdaneessaa ijaaruudhaan qofa fayyuu dandeessi jedhanii amananidha. Yaada federaalawaa hiree murteeffannaa sabootaa fi ummatoota beekamtii kennu kanas naannolee Itoophiyaa yeroo ammaa qabdu 10 keessaa 9 ni deeggaru. Sababa isaanii ammoo tokkummaa Itoophiyaa fi nageenya waaraa fiduuf sirna darbe leellisuu fi isa deebisuuf dhaadachuu osoo hin taane heera yeroo ammaa jiru kana hojiirra oolchuuf federalizimii sabdaneessaa lafa qabsiisuudha jedhan jechuun abjuu federaalistoota Itoophiyaas barreessem The African Report. Abiyyi Ahmad garee leellistoota duritti maaliif makame? Abiyyi Ahmad jedha The African Report erga gara aangoo dhufe yeroo lama yaada isaa jijjiirate jedha The African Report. Gaafa dura nama sabboonummaa Oromoo qabu fakkaate waadaa hedduu galee ture. Fakkeenyaaf baatii bitootessaa bara 2019 keessa yaa'ii ODP magaalaa Jimmaa irratti akkas jedhe. Oromoon biyya hoogganuu qofa osoo hin taane akkatti biyya ijaarus beekam. Baha Afrikaa irra ceenee Afrikaa guutuu ni ijaarram. Humni kamiyyuu kana raawwachuu irraa nu dhorku hin jiru jechuun dhaadatee ture. Oromoon bilchuu duwwaa osoo hin ta'in ijaaruu waan beekuuf Itoophiyaa ni ijaarra. Sabaaf sablammii waliin jaalalaaf wal kabajaan waliin jiraanna. Waliin taane gaanfa Afrikaaf Afrikaan ijaarra. Kanarra humni nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Kunis hayyoota Oromoo onnachiisee Itoophiyaa qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa gaanfa Afrikaa raasaa tureef qorichi ilmaan Kuush irraa argamee jira abdii jedhu uumuu danda'ee ture. Garuu ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun xiinxallaa siyaasaa Jawaar Mohammadiin abdiin olitti tuqame kun osoo oolee hin bulin fashalaa'e. Hayyoonni Oromoos gocha Abiyyi Ahmad kana balaaleffatanii gocha kana mormuunis kumaatamaan itti wareegame itti hidhamee jiru jechuun haala biyyattiin keessa turte barreesse. Abiyyi Ahmadis tarkaanfii ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii dursan kanneen akka Lammaa Magarsaa fi Jawaar Mohammad fa'aa irratti fudhateen dheekkamsaa fi komii Oromoota jalaa dhaabbachuu waan dadhabeef fiigee garee leellistoota nafxanyaatti seene jedha. Achirraas abjuu aangoo isaa dheereffachuu ajandaa Itoophiyummaa irra deddeebi'uudhaan lallabuu itti fufe jedha. The African Report yoo mooraa leellistoota duritti makamuu Abiyyi Ahmad himu. Ajandaa Itoophiyummaa kanas hojiirra oolchuuf paartiilee adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa keessa jiran diiguudhaan paartii Biltsiginnaa jedhamu ijaare jedha. Kana irratti namoonni tokko tokko Abiyyi Ahmad garee kamittuu hin makamne piroojeektii mataa isaa hojjetaa jira jedhanii harka irra qabuuf yaalanis hedduun garuu Abiyyi Ahmad piroojeektii Minilik lammaffaa galmaan gahuuf carraaqaa jira jechuun akka qeeqaa turan barruun kun saaxiluu irraa of hin qusanne. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay rukutuun maaliif barbaachise? Humnoonni leellistoota nafxanyaa hidhamuu Jawaar Mohammad ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi ari'amuu Lammaa Magarsaatiin guddoo gammadanii
burraakan kan jedhe The African Report gammachuu isaanii kana guutuu taasisuuf sirna federaalizimii ijaare jedhanii kan abaaraa turan TPLF baduu qaba jedhanii fuula isaanii gara Tigraayitti naanneffatu hordoftoota isaa idil addunyaa hubachiise. Kana galmaan gahuufis akeeka saditu lafa kaa'ame jedha. Akeekni jalqaba lafa ristii keenya jedhan deebisuu isa jedhudha. Lola kana keessatti dhaadannoon Amaaraa lafa akka Raayyaa fi Walqaayit waggoota 30 darbaniif TPLF nurraa fudhate deebisna kan jedhu yoo ta'u, kaayyoon lammaffaan TPLF fi heera mootummaa federaalizimii sabdaneessaa irratti hundaa'e diiguudha. Akka ilaalcha isaaniitti kan jedhu gaazexaan The Africa Report kun wayyaaneen Itoophiyaa diiguu fi seenaa abbootii isaanii busheessuun sirna kana dhaabe waan ta'eef wayyaanee waliin baduu qaba jedhe jechuun ilaalcha finxaaleyyii sirna leexaa barreesse. Akeekni sadaffaan ammoo kabajaa fi ulfinna keenya durii deebisna kan jedhudha jechuun TPLF irratti haloo ba'uuf uummata nagaa irratti miidhaa jabaa raawwachuu isaanis saaxile. Taateen bara 1979 deebi'uu danda'a. Haalli siyaasaa yeroo ammaa jiru taatee bara mootummaa Dargii 1979 wajjin wal fakkaata. Akkuma yeroo ammaa Abiyyi Ahmad tahaa jiru kana Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam rakkoo siyaasaa keessaa fi alaan isa mudate yeroof waan injifate itti fakkaatee ture. Garuu injifannoo karaa alaa waraana Somaaliyaa irratti goonfatee fi biyya keessatti ammoo morkattoota isaa ajjeesuu fi hidhuun argateen dhumarratti kufuu fi biyyattis rakkoo hamaa irraa baraaruu hin dandeenye kan jedhu barruun The Africa Report kun bifuma wal fakkaatuun aangoon Abiyyi Ahmadii fi hegereen Itoophiyaas magaalaa Magalee qabachuu fi hooggantoota TPLF ajjeesuu yookaan hidhuudhaan kan ragga'uu fi dhugoomuu miti jedhe. Isa caalaa haala siyaasaa wal xaxaa kana keessatti tarkaanfii Abiyyi fudhachuu danda'utu murteessaadha. Dabalataan dhiibbaan biyyoonni lixaa taasisan tumsii waraanaa fi nageenya Tigraay loluuf Abiyyi mootummaa Eertiraa wajjin tolfate akkasumas yaaliin siyaasaa biltsiginnaa namummaa irratti ijaaruuf taasisaa jiru sirna bulchiinsa isaa fi biyyattii guututti diiguu yookaan carraa biraa qabatee dhufuu mala jechuun xiinxala siyaasaa Itoophiyaa irratti qabu itti fufuun hordoftoota isaa dubbisiise. The African Report jechuudha. Wantoota ta'uu qaban kan eere gaazexaan The Africa Report jedhamu kun haalli yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu filannoo dhufu kan waxabajjiishan ta'uuf deemu dura waliigalteen siyaasaa mootummaa fi morkattoota gidduutti akka ta'u kan dirqisiisuudha jedhe. Garuu haala amma mootummaa Abiyyi Ahmad irraa mul'ataa jiru kun waan ta'u hin fakkaatu. Kanaaf har'a irra dhaabbannee haala amma jiru yoo ilaalle wantoonni armaan gadii sadan siyaasaa Itoophiyaa keessatti tahuu malu jedhamee tilmaamama jechuun xiinxala tilmaama irratti hundaa'es barreesse. Tilmaamni inni jalqabaa biltsiginnaa fi sirni paartii haaraa uumamuu mala kan jedhudha. Abiyyi Ahmad rakkoo siyaasaa keessoo furuuf morkattoota isaa danquu fi dhiibbaa gama alaan irra jirus dandamatee itti fufuu mala. Filannoon dhufu kun jeequmsaa fi rakkoo nageenyaa hammaataa keessatti taasifamuu danda'a. Haalli nageenyaa keessattuu Oromiyaa, Tigraay fi Kibbaa keessatti sodaachisaa ta'a. Morkattoonni yoo filannootti hirmaatan teessoo federaalaa muraasa qooddachuu danda'u. Kunis filannichaa fi mootummaa Abiyyi Ahmad seera qabeessa taasisuu danda'a. Garuu haala amma mul'ataa jiruun paartileen Oromoo jajjaboon filannoo kana lagachuun hin oolu jedhe. Paartileen Oromoo kun filannoo keessaa baanaan mootummaan Abiyyi hundeessus fudhatama hin qabu. Abiyyi Ahmad filannoo dabarraan humnoota Amaaraa waliin ta'ee heeraa fi sirna federaalizimii kana jijjiiruuf yaaluun isaa waan hafuu miti jechuun tilmaama qabu kan kaa'e The African Report. Tilmaama lammaffaan waraanni biyyattii keessatti babal'atee itti fufuu danda'a yoo jedhu rakkoon kunis amalaa fi fedhii siyaasaa leellistoota nafxanyaa ofii isaanii eegdota impaayera Itoophiyaa of taasisanii ilaalan irraa kan maddeedha jedhe. Fedhii fi ilaalcha isaanii kana galmaan gahuufis sochii taasisaniin uummata Amaaraa guutuu Itoophiyaa keessa qubatee jiru shira adda addaatiin tuttuquun haleellaaf saaxiluu danda'u.
Dhugaan kun har'a naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ija baasee mul'ataa jira. Duulaa fi tuttuqqaa leellistoota kanaatiin lubbuun namoota nagaa dhibbatamaan darbee kuma dhibbaan buqqa'ee jira jedha The African Report haala Itoophiyaan keessa jirtu yoo gad fageenyaan ibsu. Dabalataan diinagdeen Itoophiyaa kufaa dhufuu fi hojii dhabdummaan babal'achuun rakkoo kana daranuu hammeessee biyyattii gara waraana keessootti oofuu danda'a jechuun tilmaama isaa itti fufe. Tilmaamni sadaffaan labsii yeroo muddamaa ni labsama kan jedhudha. Keessaan rakkoo siyaasaa yeroo ammaa jiru kun itti fufee alaan ammoo haalli Suudaanii fi biyyoota biroo waliin jiru gara waraanaatti guddachuu mala. Kun taanaan waraana guddaa gaanfa Afrikaa unkuruu danda'utu ka'uu mala. Taateen kun Abiyyi Ahmad labsii yeroo muddamaa akka labsuu fi aangoo isaa akka dheereffatuuf karaa bana jedhe. Abiyyi Ahmad morkattoota isaa rukutuufis itti gargaarama. Biyyattiin diigamuu yookaan itti fufuuf qarqara irra jirti. Maaltu akka tahuu danda'u yaaduun nama dhiba. Haala akkasii keessatti osoo waraanni biyyattii diigamuu irraa baraaruuf jedhee aangoo qabatee maaltu tahuu mala jechuun xiinxala dheeraa muddama siyaasaa Itoophiyaa mata duree Itoophiyaan diigamaa moo ijaaramaa jirti jedhu jalatti xiinxalle goolabe. Kun kan daawwataa jirtan mil'oo tibbanaatiin kan mil'anni ammoo qeeqa gaazexaan The African Report fi The Economics bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti taasisanidha. Qabxii keenya dhumaarra jirra nu faana bu'aa. Gaazexaan biroo ammoo The Economist kan jedhamudha. Barruu yeroo garaagaraatti bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti ce'umsi Itoophiyaa rakkoo keessa jira. Abiyyi Ahmad ce'umsa Itoophiyaatiif balaadhaan beelaa akka meeshaa waraanaatti fayyadame mata dureelee jedhuun bulchiinsa Itoophiyaa qeeqaa ture. Qeeqni The Economist ammoo mootummaa Itoophiyaatti dhukkubbii mataa ta'uun xalayaa akka dhaabbatichatti mootummaan Itoophiyaa barreessu taasiseetii jira. Mootummaan Itoophiyaa beela akkam meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira mata duree jedhuun gareen Itoophiyaa maqaa paartii badhaadhinnaatiin bulchaa jiru akka beela biyyattii badhaasaa jiru hordoftoota isaanii dobbisiise. The Economist seensa barruu isaa irratti Itoophiyaan biyya beelaan dhahamte ta'uu hawaasni idil addunyaa kan beeku ta'uu yaadachiisuun bara 1985 Itoophiyaaf mallaqa sassaabuuf konsertiin qophaa'u hime. Bara bulchiinsa ibidda warraaqsaa yookaan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam ta'uu isaati. Bara 1983 hamma 85 uummata miiliyoonaan lakkaa'amu kan ajjeese haala qilleensaa osoo hin taane sirna abbaa irree Mangistuu Hayilamaariyaam ta'uu isaa yaadachiisuun kaaba Itoophiyaatti finciltoota balleessa jechuun midhaan barbadeessaa turuu Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamis hime. Dargiinis yeroo dhaabbileen mirga namoomaaf falmanii fi uummanni biyyattii itti ka'etti kufe jechuun gabaasa isaa itti fufe. The Economist jechuudha. Ammas jedha The Economist muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kan bara 2018 aangoo qabatee badhaafamaa Noobeelii nageenyaa ta'e biyya baay'ina ummataatiin Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa taate irratti beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jira jedhee taatee dhokataa Itoophiyaa saaxile. Lola ji'a sadaasaa bara 2020 jalqabee hordofee dhaabbileen gargaarsa namoomaa deeggarsa naannichaa dhaqqabsiisuuf mootummaa Itoophiyaa gaafatanis hayyama kennuu dide kan jedhu The Economist. Humni waraanaa mootummaa naannicha keessatti midhaan gubuu fi beeylada fixee jira jedhe. Kun ammoo dhugaa taanaan yakka waraanaati jechuun mootummaan Itoophiyaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu isaa ibse. Gaazexaan kun itti fufuun Itoophiyaan biyya hanqina sharafa alaa qabdu yoo taatu liqaa International Monetary Fund fi baankii addunyaatti kan hirkattudha jechuun hamma mootummaan dhiyeessii nyaataa Tigraay hin dhaqqabsiisnitti doolaarri akkuma irraa dhaabbatetti itti fufuu qaba jechuun yaada isaa barreesse. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa The Economist kana ilaalchisuun xalayaa dhaabbatichaa barreesseen gabaasni The Economist kan dogongoraati jechuun qeeqa irratti dhihaateen haaleetii ture.
dhaabbilee gargaarsaa bebbeekamoo The Economist wabeeffatee gabaase argaatuma dhugaa dubbatame kan haalu mootummaan Itoophiyaa The Economist jibba Afrikaanotaa qaba jechuun qeeqa dhihaate kana ofirraa dabarsuuf daboo biyyoota Afrikaa yaammachuuf yaaleetii jira. Tibba darbes mata duree ce'umsi Itoophiyaa gufatee jiru irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali xalayaa dhaabbatichaaf barreessuun ce'umsi ani hoogganaa jiru hin gufanne jechuun isa The Economist mata duree Abiy Ahmed ce'umsi Itoophiyaatiif balaa jedhuun xalayaa inni barreesseef qabateetii bahem. Qeeqni miidiyaalee alaa bulchiinsa Itoophiyaa kan olaantummaa falaasama eda'amuutiin hoogganamu irratti taasisan dhukkubbii mataa itti ta'eetii jira. Muddamni siyaasaa Itoophiyaa marii biyyaalessaatiin furamuu danda'a gaafiin jedhu ammoo kan mil'oo tibbanaatiin. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin mil'oo tibbanaa har'am qeeqa miidiyaaleen addunyaa bulchiinsa Itoophiyaa irratti taasisan kan isin dhiyeessine kana fakkaata. An kan isin faana ture siraa sabaaf gama ogummaa suur-sagaatiin Abdii Jamaaltu na faana ture. Qophiileen OMN itti fuum hanga torbaanitti yeroo gaarii.